Kabajamo obbo Asmara Jara hogganaataana biro abbaa taayitaa ejensi geejjiba Oromiyaa kabajamo obbo Gosa Tsaggaa'ee itti aanaa hogganaa galteewwan qonna Oromiyaa kabajamo obbo Adaana Takla Gorgis Jaldo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kabajamo obbo Ahmad Hajji bulchaa bulchiinsa godina Arsii Lixaa kabajamo obbo Amansiis Addunyaa Amantee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee kabajamo obbo Hundumuu Roobee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Arsii Lixaa kabajamtoota abbootii gadaa qooda fudhattoota sagantaa kana kabajamtootaa fi jaalatamtoota ummata magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaa kun sagantaa hidhaa haaromsaa kenna eebbifamuu sababeeffachuudhaan magaalaa Shaashamanneetti kallattiidhaan qophaa'e irratti kanneen argamtan baga nagaan dhuftan anaa dhufuu jenna. Sagantaa addaati qeenqee warra jabaati qee nama guddaa qee nama hundaa magaalaa Shaashamanneetti argamtu magaalli Shaashamannee magaalaa haadha balbala shanii wurtuu daldala kibba Itoophiyaa taatee kan tajaajiltu baga Shaashamanneetti argamtani anaa dhufu baga nagaan dhuftan jennee